Egaa hordoftootaa fi jaalattoota Gadaa Digital Media bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u isiniin jedha. Ergaa waliigalaa haala itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kanarratti waan tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Isa dura garuu obboleettii keenya YouTube fayyadamtaa yaattuubi du'aan addunyaa kanarraa boqachuu yookiin gara akiraa deemuu ishii miidiyaa hawaasaa kanarratti argaa jirra. Duraan dursee Rabbiin nama jeennataa ishee haa taasisu jedha. Firoottanii fi maatiiwwan isheetiifis jajjabina hawwaa. Egaa kallattimaan akkuma yaada jalqabaa kaasuuf yaaletti gara ergaa kootti darbaa. Ergaan koo har'aa waa'ee itti fayyadama miidiyaa hawaasaa keessaa waa'ee YouTube kanarratti dubbachuun barbaada. Egaa miidiyaa hawaasaa hundinuu akkaataa ergaa dabarsaniin qabiyyeen isaa garagara ta'us hawaasa baay'ee biratti kan jaalatamus kan ammoo dhageettii guddaa qabu ni jira. Kanneen keessaa ammoo YouTube'n isa tokko. Egaa du'a obboleettii keenya Hayaatii ilaalchisee taampneeliin maxxanfamaa jiran sadarkaa yeroo ishiin reeffi ishee awwaalamuudhaaf mana ishiin jiraattu irraa gara iddoo awwaalchaatti deemu qabatanii viidiyoo kaasan ni mul'ata. Egaa obboloota koo nuti afaan Oromoo dubbannaa. Afaan Oromoo dubbachuu qofa osoo hin taane safuu keessa guddanne jira. Seenaa bareeda qabna jechuudha kan hawaasa biroo irraa adda nu taasisu. Kana yoo jedhu maalidha? Dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa hawaasaa namni hundi akkaataa itti fayyadamu isaa hubannoo irratti qabachuun nama rakkisa. Namoonni miidiyaa hawaasaa kana kaayyoo garagaraatiif fayyadamu. Kanneen kaayyoo mallaqaa qofaaf fayyadaman jiranii waa'ee aadaa isaanii waa'ee eenyummaa isaanii kanneen dagatan ni jiru. Kanneen ammoo giddugaleessa godhatanii waa'ee aadaa isaaniis waa'ee safuu isaaniis beekanii itti fayyadaman ni jiru jechuudha. Kana waan ta'eef yeroo nama lubbuun hin jirre tokko suuraa maxxansinu namni suuraan isaa maxxanfamaa jiru yookiin gara akiraa yookiin du'aan addunyaa kanarraa godaane kun fira qaba, obboleettii qaba, soddaa qaba, soddaatii qaba jechuudha. Tarii gaa'ela raawwata jiraata abbaa warraas ijoolles qabaachuu danda'a. Kun ammoo abbaa warraa sun miidiyaa hawaasaa irratti waan kana yoo arge hin tura waan ta'eef miidiyaa hawaasaa irra namoonni sheer walii godhuu waliif qooduu miira gaddaa uumuudhaan xinsamuu namoota hariiroo nama du'eessa wajjin qabu miidhuu danda'a. Kana bu'uura godhachuudhaan yeroo nuti taampileenii tokko fayyadamne nama lubbuun hin jirre sana miidiyaa irratti maxxansinu hariiroo namoonni wajjin qaban xinsamuu miidhuu karaa hin dandeenyeen ta'uu qaba. Kana yoo jedhu maalidha? Namni tokko suuraas ta'ee viidiyoos yeroo maxxansu akkaataa xinsamuu hawaasa waliin jireenya nama lubbuun hin jirre sana miidhuu hin dandeenyeen ta'uu qaba. Nuti iddoo namoota hariiroo nama san wajjin qabu sana dhaabbanneet waan sana qilleensarra oolchuu qabnaa jechuudha obboleeyyan koo. Kana yoo isin jedhu maalidha? Yeroo dhiyoo kana guyyoota muraasa kana keessatti haattuu addunyaa kanarraa du'aan boqottee jirti. Lubbuun ishis ammoo balaa ibiddaatiin akka addunyaa kanarraa godaane kan ibsu miidiyaa kanarratti argaa jirra. Kun ammoo baay'ee miira gaddaa namatti uumaa. Dhugaa dubbachuudhaaf akka obboleessa tokkotti anistis gadda guddatu natti dhagame jechuudha. Ta'us garuu maal gochuutu nurra jira obboleeyyan koo yoo dogongore of kolchaa isiniin jedha. Egaa waan beekan irraa waa dubbata waan ta'eef waan hin beekne namni dubbachuu hin danda'u. Taampileenii tokko yoo hojjanne jechuudha. Egaa viidiyoo yeroo isin taampileenii suuraan diqqaan tokko ni mul'ata. Suuraa kanarratti namni lubbuun hin jirre kun balaa adda addaatiin lubbuun isaa darbaa. Kan nama fakkeenya Hayaatii yoo fudhanne balaa ibiddaatiin lubbuun kun irraa bahee jira yookiin addunyaa kanarraa godaantee jirti. Egaa obboleettiin tun balaa ibiddaatiin isiniin jedhee jira kan lubbuun ishii darbite. Qaamni ishii hangi tokko balaa ibiddaatiin miidhamuu ishii argisiisa. Kana yeroo goon ammoo xinsammuu uummata keenyaa yookiin maatii ishii akkaataa miidhuu hin dandeenyeen gochuu qabnaadha ergaan koo inni ijoon. Egaa kana gochuu caalaa nuuf faayidaa ni buusa jedhee ka yaadu waa lama gochuu qabna. Tokko yeroo miidiyaa irratti nama lubbuun hin jirre yaadannoodhaan maxxansinu qaama nama miidhamaa sanii balaa saniin darbe miidiyaa irratti oolchuu hin qabnu. Firri viidiyoo yookiin suuraa kana waan arge dhugaa dubbachuudhaaf qalbiin isaanii caba. Mogoleen isaanii bu'aa jechuudha. Iddoo sana buunee ilaaluu qabna. Kana gochuurraaf qusachuu qabna. Yoo dandame isinii salphata ta'e taampileenii barreeffama qofaa godhaati hin jira. Mallattoo gaddaa argisiisuudhaaf wantoonni simbooliin itti fayyadamnu yookiin mallattoolee itti fayyadamnu hin jira. Isa kana fayyadamuu qabna waan jedhu kaasuufi
karaa biraatiin ammoo kan gadda keenya argisiifachuu dandeenyu firoottan yookiin maatii mucayyoo Hayaat Tuubii kana bilbilaan jajjabeessuu qabna jechuudha. Ni dandamataanii namoonni baay'eetti dhiyaatan kallattiin deeggarsiisii walitti qabamu gochuu qabdanii namoonni biyya alaa jirtan. Kanaan alatti namoota hawaasa ishee hordofu kan ammoo karaa ittiin sammuu isii eeguu qabuun miidiyaa hawaasaa irratti gadda keenya argisiifachuu qabna isiniin jedha. Horaa bulaa deebana. Egaa hordoftootaa fi jaalatamtoota Gadaa diijitaal miidiyaa bakka jirtanitti nageenyi isin haa ta'u isiniin jedha. Yoo dongore irraan of kolchaa isiniin jedha, of koltii isin gaafadhee jira.